Welcome again baga dhuftanii barumsa keenya kanarraa kanaan immoo jechoota dhibban dura kan baratamu qabu jennee kan ilaalaa turre kan itti fufnu ta'a. So arra jecha meeqaffarra jirra? 71 jirra jechuudha akkuma agartan kana. So jechi keenya kan 71ffaa neck jedha jechuudha. Neck. Neck is the part that connects the head to the body. Neck jechuun kutaa qaama keenyaa kan connects the head mataa fi maal kan wal qabsiisudha. The body qaama keenya kan wal qabsiisu neck jedhama jechuudha. So kana jechuun morma jechuudha jechuudha gabaamatti. For example, he has a long neck, or maybe we can say she has a long neck. Isheen yookiin inni morma dheeraa qaba. Ishee yoo ta'e bakka kanatti shii godhu ofin nurraa eegama jechuudha. She has a long neck. Ugasan malta morma dheeraa qaba ka jedhu morma dheeraa qabdi. Eenyu akka ta'e ni beekna jechuudha isheedha. The other example, she rubbed oil on her neck. Akkami jenna? She rubbed oil on her neck. She rubbed oil on her neck. Okay? Akkasi jenna jechuudha. Kana jechuun zayitii morma ishee irratti dibatte jechuudha. So neckii wal qabsiisnee fakkeenya kana uumne fakkeenya biraa maal uumuu dandeenya? The pain moved from my neck to my back jedha. Maal jechuudha? The pain laalaa jechuudha. Moved from my neck morma korraa laalaan ka'uudhaan garam deemte to my back gara dugda kootti na dabarte yookiin deemte jechuu jirra jechuudha. Ekaan isaa akkuma agartan dhukkubbiin morma koo irraa gara dugda kootti darbee jechuudha. Amma maal goona? Pronunciation sirriitiin dafnee normally akkaataatti dubbifamu qabutti yookiin akkaataatti ijaamu qabutti waliin jenna jechuudha. Yeroo nan jedhutti na faana jechuu hin dagatinaadha. So he has long neck. Has long neck. Has long neck. Okay. She rubbed oil on her neck. She rubbed oil on her neck. Good. The pain moved from my neck to my back. The pain moved from my neck to my back. Yattanimi? That's good. Jecha 72ffatti yoo dhufnu tooth jedha jechuudha. Tooth yookiin immoo teeth jennaan. Teeth hin jennu, tooth hin jennu, zaasan z jennee mul'isnu jechuudha. Maalifi? So th yeroo ol dhuftu fiixa arraba keenyaatii fi ilkee duraa lameen barbaadde jechuudha. Qilleensa qal'aa qofa jidduun baasu nu gaafata. Tooth, teeth jedha laalame. Garaagarummaan isaan lameen jidduu jirtu ilkee danuu jechuu fi ilkee takka jechuudha. Fakkeenyota wajjin wal qabsiisnee yeroo laallutti adda baatii jechuudha. Teeth. Teeth is hard white structure in the mouth used for chewing food. Okay? Ilkee yookiin ilkaan jechuudha gabaabumatti. Asirratti maal jedha? My tooth hurts jedha. My tooth hurts. Maal jechuudha? Ilkaan koo maal na ta'e na dhukkubaa jechuu jirra jechuudha. My tooth hurts yeroo jennu maal jechuu jirra? Ilkeen koo na dhukkubaa jechuudha. Asirratti yeroo tooth jennu ilkee meeqa haasoo jirra? Tooth jechuun ilkee tokko jechuudha. Teeth yeroo jennu immoo ilkee meeqa? Hedduudha jechuudha. Okay? Kataanu brush your teeth every day jedha. Brush your teeth every day. Akkas jenna malee asirratti isa akkanaa kana kan tooth jenneen kana finnee as galchine maal ta'a? Brush your teeth. Brush your tooth every day odoo jennee maal ta'a? Ilkee kee keessa habbaa tokkitti qofa guyyuu dhiqadhu jechuu jirra jechuudha. So dogoggorooma jechuudha. So garaagarummaan teeth fi tooth jidduu jirtu kanaaf kana jidduu jirtu maali? Singular fi plural ta'uu isaati jechuudha. Tooth yeroo jennu ilkee meeqa jenne? Okay? Tokko jechuu jirra.
teeth yeroo jennu ilkee danuu jechuu jirra jechuudha. Kan adda baafattanii good. Brush your teeth every day. Good. Guyyaa guyyaan ilkaan kee burushiidhaan dhiqadhu yookiin immoo ilkee suwaa kadhus jedhama jechuudha. Logoda garitti jechuudha. Okay. Fakkeenyi inni itti aanu he lost a tooth. He lost a tooth. Maal jechuu kunoo ilkee meeqa dhabe namichi? Ilkee meeqa dhabe jechuu jirra. So tooth jechuun takka jennee ilkee takka dhabe jechuudha. So inni ilkee tokko dhabe. Irraa cabde ta'a irraa waa taate jechuudha. So let's read one more time. My tooth hurts. My tooth hurts. Brush your teeth every day. Brush your teeth every day. He lost a teeth. He lost a tooth. He lost a tooth. He lost a tooth. Kan itti aanu maal jenna? Taangu'e akkas jenna? No. Dogoggoraan namaa kana dubbisu waan argeef. So tang jenna jechuudha. Tang. Tang jennee dubbisnaa jechuudha. Tang. Tang means the part of inside the mouth used for tasting and speaking. Okay. Kana jechuun isa afaan keenya keessa jiru ta'ee kan nu gargaaru maaliif test godhuudhaaf waa dandamuudhaaf akkasuma speaking dubbachuudhaaf inni nu gargaaru maal jedhama? Tang jennaan arraba jechuudha. For example, show me your tongue. Show me your tongue. Yoo siin jedhamaa jechuu jedhan tokko. Show jechuun agarsiisi. Me jechuun ana, so na agarsiisi. Your jechuun kee. Maal? Tongue arraba kee. Show me your tongue. Arraba kee na agarsiisi. He burned his tongue. He burned his tongue. Yoo jennu inni maal ta'e? Arraba isaa maal godhe? Gube. Inni arraba isaa gube. Yookiin immoo arrabni isaa gubatee jechuudha. Waan oowwituu dhuge arrabni isaa akka gubatetti dubbatu jirra jechuudha. I bite jenna moo asirratti I beat jenna. Maal jenna? I beat jenna jechuudha. I beat my tongue. I beat my tongue. Asirratti jechi beat jedhamtu jalqaba akkana turte. Bite turte. Okay, present yeroo turtetti. Yeroo past itti deebitu akkana taati. Beat jennee dubbisna. Kan immoo iiduu birraan qabu kana bite jennaan. Ciniinu jechuudha. So I bite osoo hin taane I beat my tongue. I beat my tongue. Maal jechuudha? Arraba kun ciniinee jechuudha. Ciniinee jirta jechuudha. Darbee jira jechuudha gochuun. Okay. Show me your tongue. He burned his tongue. I beat my tongue. Good. 74. Kini jenna? No. Keen dubbisnu silent dha. Ni jennee dubbifnaa jechuudha. Ni. Knee is the joint between the upper and the lower part of the leg. Okay. Knee jechuun joint yookiin wal qabsiistuu maaliiti? Lower part fi qaama keenya kan miila keenya kan oliitii fi okay. And between the upper and the lower. Miila keenya kan gama gubbaatii fi kan jalaa kan wal qabsiistu maali? Jilba jedhamti jechuudha yookiin jilba jennaan. Okay. My knee hurts. Jilbi ko na dhukkuba. My knee is swollen. Maal ta'e? Jilbi ko na hiite. The doctor examined my knee. Doktorri jilba ko na laale yookiin na marammaree ka jedhan sanii jechuudha maarifaan. So akkamitti dafneenna? My knee hurts. My knee is swollen. My knee is swollen. The doctor examined my knee. The doctor examined my knee. Okay, doctor jilba ko na ilaale.
chest. Chest is the front part of the body between the neck and the stomach. Kana jechuun the front part of the body yeroo jennu qaama keenya kan gara duraatiin jiru between the neck and the stomach. Morma keenyaa fi garaa keenya jidduu iddoon jirtu maal jennaani qooma yookiin immoo laphee jedhaniin jechuudha. Okay. My chest hurts. Lapheen koo maal ta'e dhukkubee jechuu barbaadde jechuudha. Akkasuma he has big chest. Inni qooma yookiin laphee guddaa qaba. Okay. Kan itti aanu she put her hand on her chest. Isheen harka ishee laphee isheerra keessa jechuudha. So let's read one more time. My chest hurts. My chest hurts. He has a big chest. He has a big chest. She put her hand on her chest. Good.